akkam jirtu jaallatamtootaa fi kabajamtoota keenya. Guyyaa har'aa odeeffannoo gaggabaaboo ta'an qabannee jirra. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Seera dhabeeyyii diiguuf mootummaa naannoo Amaaraa waliin hojjechaa jirra jechuun obbo Geetaachoo Raddaa dubbachuu gidduu kana kan dhaga'amaa jirudha. Pireezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa caasaa bulchiinsa seera dhabeeyyii diiguuf mootummaa naannoo Amaaraa fi mootummaa federaalaa waliin hojjechaa jiraachuus ibsameera. Obbo Geetaachoo Raddaa turtii BBC waliin taasiseen caasaaleen seeraan alaa Tigraay lixaa, Tigraay kaaba lixaa, Tigraay kibbaatti ijaaraman diigamanii namoonni qe'ee buqqaafaman akka deebifamaniif tika nageenya amansiisaa mirkaneessaa jiraachuus ibseera. Ibsi mootummaan naannoo Amaaraa baasee ibsa sirrii akka hin taanee fi hojiirra oolmaa waliigaltee Piriitooriyaadhaan kan mormudhas jechuun qeeqanii jiru. Siyaasa maraan martuu rakkoo nagaa fi tasgabbii biyya kanaa kan ta'e hiikuuf aadaa siyaasa ammayyaa ta'e diriirsuun barbaachisaadha. Yeroo siyaasni ammayyaa'u aangoon karaa nagaa fi filannoo qofaan kan argamudha. Aangoon karaa seera qabeessaan argame immoo mootummaan dimokiraatawaa ta'ee akka jiraatu taasisa. Bulchiinsi mootummaa dimokiraatawaa immoo nagaa, misoomaa, walqixxummaa fi olaantummaan seeraa kan keessatti calaqqisee mul'atu ta'a waan ta'eef aadaa siyaasa biyya keenyaa ammayyeessuun barbaachisaadha. Mootummaan biyya bulchaa jirus ilaalchi siyaasa biyya Itoophiyaa akka fooyya'uuf hojii jalqabbii gaarii ta'e hojjechaa jira. Kun immoo jajjabeeffamuu kan qabudha jechuunis ibsa guyyaa kaleessaa manni maree nageenyaa baase irratti eeramee jira. Oduu biroon miseensonni ABO gocha hammeenyummaa uummata Oromoo irratti raawwataa turan itti gaabban hedduun harka nagaa mootummaan diriirsetti fayyadamuun bal'inaan daandii nagaatti dhufaa jiru. Kanneen daandii nagaa hin filannee fi uummata Oromoo daraaruu fi saamuu hojii idilee isaanii godhatanii itti fufan irratti garuu mootummaan tarkaanfii olaantummaa seeraa fudhachuun nagaa hawaasaa mirkaneessuuf hojjechaa jira. Godina Wallagga Bahaa Opereeshinii Qindaa'aa aanaa Guutoo Giddaa fi Waayyuu Tukaa gidduutti gootichi raayyaa ittisa biyyaa fi humna walootiin taasifameen miseensi waraana ABO hedduu kan barbadaa'an yommuu ta'u kanneen hafanis booji'amaniiru. Meeshaaleen waraana dhuunfaa fi garee hedduunis booji'ameera. Egaa qophii guyyaa har'aaf qabnu asumaan goolabnee jirra. Hamma qophii biroon walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa. Galatooma.